Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Waan hundumaan dursa Waaqayyo Abbaan keenyaa, Mootichi moototaa, Gooftichi gooftotaa hundaa kan qabu, hundumaa gochuu inni danda'u biyya keenya nagaa taasisee, hunduma keenyaafis nageenya nu laatee, guyyaa seena qabeettii, guyyaa eebbifamaa adda ta'e kanaan kan nu ga'e. Maqaan Waaqayyo Waaqa abbootii keenyaa uumama isaa hundaa biratti bara baraan kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Kabajamtoota abboota luboota, kabajamtoota obboloota daaqoloota, kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, maqaa Waaqayyo isa jiraataan akka mooltanii ameen. Har'a geenyee oolmaasaa gochaa isaatiif galata kee jennee akka galateeffannootiif isa nu dandeessise, isa carraa kana nuu kenne, guyyattii har'aa kanaa dabalata jireenya keenyaa taasisee kan nuu kenne, maqaan Waaqayyo Waaqa abbootii keenyaa bara baraan kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Akka eeyyamaaf jalala Waaqayyootti mata dureen barumsa keenyaa amma waliin baran fayyuu ni barbaaddaa kan jedhu ta'a. Jechi kun jecha cimaa, gaaffii cimaa, hundumti keenyaa qalbeeffannee deebiitti laachuu kan qabnudha. Kanas kan argannu Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irratti agarra. Egaa seenaa ijoo dubbii kanaa kan dubbate bifa gaaffiidhaan yeroo sana kan gaafate Gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Kan gaafatame immoo namicha dhukkubsataa maqaan isaa Matsaagu'i. Maqaan isaallee dhukkubsataa jechuudhaaf Matsaagu'i kan ittiin jedhan. Isaan Gooftaan keenyaa kan inni gaaffii gaafatedha. Egaa Matsaagu'i jechuun maqaa dhaloota isaa osoo hin taane waggaa 38 dhukkubaa wajjin waan tureef dhukkubsataa jedhanii namoonni kan itti waaman irraa kan ka'e maqaa laatameefidha malee maqaa dhalootaa miti. Egaa seenaa namicha kana wajjin kan ol qabatu Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 tokkorraa kaasnee gaafa laallu akkas kan jedhu agarra. Naannoo bishaan Beetazayitaa jedhamu tokkotu ture. Bishaan kun karaa gara sanatti deddeebisuu 5 qaba ture. Godoo gurguddoo 5 jiru turanii. Erga jedhee booda namoonni dhukkuba garaa garaatiin qabamanis godoo sana keessa buufatanii jiraatu turanii. Ergamaan Waaqayyoo gara bishaanichaa dhufee bishaanicha gaafa baarraku yookaan bishaanicha gaafa sochoosu namni dursee bishaan sana keessa lixe dhibee isaa kamitti, dhukkuba isaa kamitti battalanii fayya ture. Haaluma kanaan namichi maqaan isaa Matsaagu'i amma jenne kun yookaan namichi dhukkubsataa jedhamee maqaan isaa laatameef kun bishaan sana cina yeroo dheeraadhaaf ciisaa ture. Gooftaanis gara isaa dhaqee fayyuu ni barbaaddaa jedhee isa gaafate. Yeroo kana namichi deebii ni deebise, eeyyee yaa gooftaa koo, nama waan hin qabaanneef namoonni na dursanii warri nama qaban, warri gargaarsa qaban, warri fira qaban, firri isaanii qabee bishaan kana keessa buusaa. Ani garuu waan fira dhabeef, waan gargaarsa dhabeef, waan nama dhabeefi nama keessa na buusun dhabee kun iddoo kana ciisee jira jedhe. Yeroo kana gooftaanis maal jedheen? Kai siree kee fudhadhu galii ittiin jedhe. Battaluma siree isaa fudhatee galee jedha. Waa'ee sagalee isaatiif galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u. Egaa asirratti waan tuni ilaallu Beetazayitaa jechuun afaan warra Ibraayisxiiti. Hiikoonsaa iddoo dhiifamaa jechaadha. Yemiret bootaa iddoo dhiifamaa. Karaa adda biraa karra oolotaa ture jedha. Karra oolotaa. Maal inni karri oolotaadha? Karra oolotaadha yookaan balbala ooloti ittiin ol galan ture jedha. Israa'eloonni kan ittiin gara magaalaa isheetitti seenan karra baay'ee yookaan balbala baay'eetu jira ture. Kanaaf karri sun garuu karaatti oolonni ol seenanidha. Oolota maali jettanii bara sana keessa akka yeroo sanaatti aarsaadhaaf kan dhiyaatan oolonni kan isaanitti ol seenanii aarsaadhaaf dhiyaatanii. Karaa namni itti ol seenuuf karaa itti oolonni ol seenan tokko hin turre waan ta'eef. Kanaafuu karra oolaa inni jedhu sun karaa itti oolonni ol seenanii aarsaadhaaf dhiyaatan waan tureef jedha. Karaa adda biraa karaa 5tu jira ture jedha.
karaa shantu jira godoon dhukkubsatoonni keessa ta'anis shantu jira turee jedha. Waa'ee shanan kanaadha hayyoonni mana kiristaanaadha andimtaadhaan hiikanii gaafa ka'an tokko waa'ee iccitii fayyinaa matsaafa Musee shananuuti. Kakuu haaraa keessatti immoo waa'ee iccitii utubaa amantii shananiiti. Waa'ee shanan kana ibsaa jedha. Tokkos godoon shanan sun dhukkubsatoonni kan keessa buufatanidha, keessa turanii fayyina isaa eeggatanidha jedhee kaa'ee jedha. Dhukkubni bara sana ture dhukkuba gurguddaa shanidha. Inni jalqabaa dhukkuba ija namaa jaamsuu, inni lammaffaa dhukkuba nama naaffisuu, inni sadaffaan dhukkuba qaama namaa laamsheessuu, inni arfaffaan dhukkuba qaama namaa gar tokko ajjeesuu, inni shanaffaan dhukkuba miilla namaa hiitessu ture. Kanaafuu isaan kun godoo shanan kana keessa akka dhukkuba isaaniitti ciisu turanii jechaadha. Godoo shantu jira jechuun akka dhukkuba isaaniitti iddoo dhukkuba isaanii dhaammalutti gara tokko jiru turanii jedha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo Matsaaguy kanneen kana keessa warra gar tokko qaami isaanii naafate faana jira jechaadha. Akkaataa kanaan bara sana keessa turanii godoo shan kan jedhu sun iccitii kana gabaabinaadhaan ibsa. Haa ta'u wanawachuu qabdan bara sana keessa dhukkuboonni turan dhukkuboota ulfaatoo ciccimoo qoricha hin qabne manni yaalaadhaa kan hin dandeenye kanatu ture. Kanaaf namoonni dhukkuba kana fudhatanii bishaan sana bukkee dhaqanii buufatanii taa'anii ergamaan Waaqayyo gaafa sanbata duraa sanbata kakuu moofaa keessatti kaa'amteeru sanbata duraadha. Gaafa sanbata duraadha ergamaan Waaqayyo samiirraa gadi bu'ee dhufee bishaan kana baarrata. Bishaan kana sochoosa, bishaan kana eebbisa. Yeroo kana namni battala keessa lixu dhukkuba isaa kamittii fayya jechaadha. Egaa asirratti hubadhaa namoonni qaami isaanii laamsha'e, namoonni of hin dandeenye eenyutu dursee keessa buusa jechaadha? Fira isaaniitu, nama isaan ollaanutu qabee keessa buusaa jechaadha. Egaa kan sinni bu bishaan sana keessatti gaafa sanbata duraa torbeedhaan torbee sanbata duraa irraa kan yoo keessa buusan ammoo torbeessa ji'atti si afur qofaadha jechaadha. Maaliif jennaan ji'a tokko sanbata duraa afur qaba waan ta'eef. Kanaaf akkaataa kanaan torbeetti nama tokkotu keessa lixee fayyuu danda'a jechaadha. Isayyuu nama akkamii nama qabu. Nama ol fira qabutu keessa lixee dhukkuba isaatti fayyuu danda'a. Namichi Matsaaguy jedhamu kadha dhabee jechaadha. Nama dhabeetu firri isa jibbeetu waggaa 38 waan rakkachaa tureef namni nuuf qaraan hin du'u qaraan hin fayyu jedhanii. Kanaaf achuma ciisee harka namaa kan eegu ture jechaadha. Egaa asirratti maaliif bishaan sun gaafa torbee sanbata duraa qofa nama tokko maaliif fayyisa? Maaliif namni lama sadii keessa lixee hin fayyu? Kan jedhu kaasuu dandeessu ta'a. Eeyyee iccitiinsaa fayyisuun kakuu moofaadhaa raawwatee kan xumura hin qabne waan ta'eef. Fayyinni raawwatee dhala namaadhaaf fayyina kennu, raawwatee fayyina foonis lubbuurraas kan nama fayyisu, dhukkuba foonii dhukkuba lubbuurraas kan nama fayyisu, edda gooftaan keenya dhufee dhalatee nama ta'ee deddeebi'ee du'a isaatiin du'a keenya balleesse booda yookaan immoo gara biyya lafaa kanaa maaram durbarraa dhalatee erga dhufee booda raawwatee fayyinni keessa deddeebii hin qabne namaaf laachuusaa kan ibsudha jechaadha. Kanaaf kakuu moofaa keessatti dhiigni hoolotaadhaa sababa cubbuu namaatiif sababa dhukkuba namaatiif dhiyaachaa tureera garuu raawwatee nama fayyisuu hin dandeenye. Garee raawwatee si oliin nama oolchuu hin dandeenye. Kanaaf iccitii kana ibsuu barbaadeeti jechaadha. Kanaaf egaa bara sana keessa dhukkubni ulfaataa jiran kana fakkaatu bararraa kana dhukkubi qoricha hin qabne, kiniinii hin qabne, limmoon hin dandeenye, sarjarii godhanii yookaan opereeshinii godhanii nama fayyisuu kan hin dandeenye dhibeewwan baay'een jiru. Egaa mee isa kanaaf gara iccitii barumsa sattaanatu hin seeniin fuula dura dhukkubi akkamittiin kaleessa hundee isaarraa gara dhala namaatti dhufe? Dhukkubi gara dhala namaadhaa akkamittiin dhufe? Waaqayyootu dhala namaadhaaf dhukkuba kana kaa'e moo dhala namaatu ofitti fide? Mee hundeen warraan mee yaadaasinis isa jalqabaa dhala namaa kan mudate dhukkuba booda du'ii dhufe akkamittiin namatti dhufe? Isa kana gabaabaadhumatti kanaan duras barannees beekna waan ta'eef karaa gurguddaa sadiidha. Inni jalqabaa inni guddaaf olaanaan seera Waaqayyoo cabsuudhaan namatti dhufe. Abbaan keenya Addaamiif haati keenya Hewaan gennata keessa
seera waaqayyoo eeganii waggaa torbaaf ji'a tokkoof guyyaa 17 haga jiraatanitti mataan isaanii immoo yaafanne hin beelonne hin dheebonne hin qorrine isaaniitti sodaan tokko isaanirra hin turre akka ergamoota waaqayyoo har'aa kana ta'anii gammachuudhaan jiraachaa turan. Garuu sodaachuunis qullaa ta'uunis egaa dhukkubsachuunis dhaamochuunis du'uunis yoomii kaasetti dhufe gaafa seera waaqayyoo cabsanii gaafa kan waaqayyoo dhaga'uu dhiisanii kan daabiloos gaafa dhaga'an itti dhufe jechuudha. Kanaaf achirraa ka'eeti kan dhufe. Egaa kun maal agarsiisa? Seera waaqayyoo cabsuurraan namatti dhufaa kan jedhu agarsiisa. Sakaraa abbaa keenya Addaam karaa haadha keenya Hewaan seera waaqayyoo cabsuudhaan nutti dhufe sana ilmi waaqayyoo jiraataa gooftaan Yesuus Kiristoos maaram durbarraa dhufee dhalate nu fayyiseera. Inni kana booda jiru garuu abbaatu ofitti fida jechaadha. Kanaaf akkuma gaafa sana namni seera waaqayyoo kan cabsu yoo ta'e, kan waaqayyoo dhaga'uu dhiisee kan daabiloos dhagaa yoo ta'e, kan waaqayyoo dhaga'uu dhiisee kan biyya lafaa dhagaa yoo ta'e, egaa dhukkubni, gadadoon, akkasuma huuqqinnii fi kan biraan namarra dhufuu danda'a jechaadha. Akka ajajamuu diduudhaan du'i namatti dhufu, dhukkubi namatti dhufu caqasan sinii kennaa ilaalaa. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee waa'ee kan Addaamii fi Hewaan ammaa. Seera Lewwotaa boqonnaa 26 lakkoofsa 14 irraa kaasee. Seera keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 16 kaasee haga 62. Matsaafa raajii Isaayaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19. Matsaafa raajii Hoose'ee 13 6 haga 7 irraa arguu dandeenya jechaadha. Maal akka ta'e ajajamuu diduudhaan dhukkubi akka namatti dhufu, dhukkubattaan immoo du'i akka dhufu jechaadha. Karaa adda biraanii lammaffaan karaa itti dhukkubi jireenya namaa seenuu lola seexanaatiin. Lola seexanaatiin lammaffaan. Lola seexanaatiin akkamittiin namatti dhufe yoo jettan namni kun waaqayyoo jijjiraachuutti, seera isaa eeguutti, tsoomee kadhachuutti, faarfachuutti, karaa waaqayyoo irra bu'ee deemuurra yookaan deemuudhaaf kan jajjabaatu yookaan kan jajjabaattu yoo ta'e lolli seexanaatiin dhibeen namatti dhufa. Fakkeenyaaf akka Iyyoobii mudate. Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga dhumaa, matsaafa Iyyoob boqonnaa 2 1 haga xumuraa, sadaffaa matsaafa Maqaabiyaan boqonnaa 2 1 irraa kaasee haga dhumaa, matsaafa raajii Zakkaariyaas boqonnaa 4 1 irraa kaasee ilaalla jechaadha. Maal akka ta'u lola seexanaanis dhukkubii nama qabachuu akka danda'u. Fakkeenyaaf abbaan keenya Iyyoob waaqayyo waan afuriin dhugaa ba'eef nama qajeelaa, nama waaqayyoon sodaatu, nama iyyoolii gargaaru, nama daandii isaa waaqayyo wajjin godhateedha jedhee caafamee jira. Namni kun garuu seexanni isa kasase waggaa 38 dhibee dhukkubaadhaan dhibame. Dhibee dhukkubaa duwwaadhaan miti. Ijoollee isaa kurnan jalaa du'an, qabeenyi isaa kumaa kitiranni qabu jalaa badduu ba'an, dhumarraa namummaan isaa madaa'ee raamma'e. Yeroo isaa madaa'ee raamma'ee jiru keessa seexan nama sadiirra bultee dhuftee isa qorte. Silaa qottoon muka jigetti guddaadha akka jedhan. Kanaaf garuu abbaan keenya Iyyoob obsa isaa booda deebisee fayyina isaa dachaadhaan argachuu danda'eera jechaadha. Kanaaf inni lammaffaan lola seexanaatiin namatti dhufe. Inni sadaffaan gaarummaadhaaf. Gaarummaadhaaf yeroon siniin jedhu maal jechuudha? Roomee 8:28 irratti. Roomee 8:28 irratti warra akka jaalala waaqayyootti deddeebi'an, warra karaa waaqayyoo deddeebi'an wanti isaan mudatu hundi isaa gaarummaadhaaf jedha. Gaarummaadhaaf yeroo jedhu tokko of tuullee mana isaa keessa akka hin banneef dhukkuba kanaan nu qonxoxee deebisuu barbaadeeti. Adaba qonxoxxaadha. Akka nuyi of tuulummaan hin banne, akka nuyi isa biyya lafaa miyyeeffannee isa dukkaa luccofne mana isaa dhiifne akka hin deemne, faarfannaa dhiifne akka hin deemne, qurbaana dhiisne akka hin deemne, lallaba dhiisne akka hin deemne, jiruu mana waaqayyoo keessa waaqayyoo wajjin jiraatan dhiisne gara biyya lafaa akka hin dhanneef waaqayyo foon keenya kan adabee qonxoxee nu deebisa. Akkam jennaan akkuma abbaan ilma jaallatu adabu, akkuma harmeen intala jaallattu adabu. Jarana amma abbootiin keenya yeroo waa balleessinu alangaadhaan nu gurufu, nu qonxoxu, nutti dheekkamu. Akkuma kana waaqayyos warra kan saate warra jaallatu maal godhaa ni qonxoxaa. Gaarummaadhaaf malee hamminaan miti. Waa'ee isa kanaas akka jedhee caafamee jira. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 6 irra kaastanii yoo dubbistan akkas jedhe. Waaqayyo warra kan saate ni adabaa. Warra jaallatu ni adabaa. Adabee qajeeshaa. Akka hin kufneef, akka jalaan banneef. Foon isaanii adabee
isaan qajeelfataa jedha. Karaa adda biraa lammaffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoomsa 7 haga 10 irra dubbisnee gaafa laallu dubbiin Waaqayyo akkas jedha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 12 7 haga 8 gaafa dubbisnee laallu. Waaqayyo anaanii jedha qulqulluun Phaawulos mataa cabsaa guddaa mataa nyaataa guddaa narra kaa'ee. Mataan kun yeroo natti ka'uu mataan koo gaafa na nyaatu gaafa na cabsu ofii wallaalan na dadhabaa. Maal yaa Waaqayyo narraa kaasi jedheen deddeebisee Waaqayyoon nan kadhadhe. Waaqayyo garuu akkas naan jedhee dhiisi. Kennaa ani sii kenne si gaa obsi baadhu naan jedhee. Erga sanaa booda akka qoraatti sammuu koo na waraanee akka inni lola seexanaa jala na baasee na fayyifachuudhaaf jaallatee nu badhee nan dhiisenisii jedha. Qulqulluun Phaawulos caala cimaan hin jiru. Jabaan hin jiru. Hanga samaayii sadaffaatti nama ol fudhatameedha. Nama biyya 14 erga barreesseedha. Namni kun maal qaba ture? Mataa nyaataa qaba ture. Mataa nyaataan gaafatti ka'u badhaasa dhukkuba ture. Garuu gaarummaadhaan malee hamminaan miti. Kanaaf nutis tukaraa isaarra deemaa jirru gaafa dhukkubsannu gaarummaafis ta'uu danda'a. Egaa cufaadhumatti waan hubachuu qabdan dhukkubi akkamittiin gara jireenya keenyaa seenaa kan jedhu kiristiyaanonni hubachuu kan qabdan karaa gurguddaa sadiidha. Inni jalqabaa seera Waaqayyoo cabsuudhaan, inni lammaffaa lola seexanaatiin, inni sadaffaa gaarummaadhaafi jechaadha. Tarii dhukkubsachaa kan jiru yoo jiraan tarii boris immoo dhukkubsannee nurra ga'uu kan danda'u waan taaneef kana keessaa isa kamii jedhaa yaada laalaa. Waaqayyo nu gargaaru. Maaliifan kana kaasee jettan egaa iddoo bishaan beeta zayitaa jedhamu sana dhukkubsatoonni jiranii dhukkuba gosa 5 kan qaban turanii kan ija jaamaa, kan naafa, kan nanni isaanii guutummaan isaa du'e, kan nanni isaanii gar tokko du'e, kan milli isaanii hiitee turanii achi. Kanaaf dhukkubi kun akkamittiin dhufuu danda'a? Kana sadaniidha. Kana sadan keessaa kan koof kan keessan isa kamiidha kan jedhu isinii fanniisa. Egaa amma yoon kana jedheen gaa amma gaa gara bishaan sanaa gaafa dhaqan ergamaa Waaqayyotu bishaanicha baarrakaa eebbisaa uggaa kana nama jalqaba keessa seenutu fayya jenneera. Har'as jaalana gaafa san ergamaa Waaqayyotu waaqarraa gadi bu'ee bishaanicha baarraka. Har'as ergamoota Waaqayyo warra lafarraa lubootatu bishaan fayyinaa, bishaan eebbifamaa, dhukkuba keenyatti ittiin fayyinu, cubbuu keenyatti ittiin qulqulloofnu lubatu eebbisaa, lubatu baarraka. Luba jechuun ergamaa Waaqayyoo isa lafarraati. Matsaafa raajii Milkiyaas boqonnaa 2 lakkoomsa 7 irratti isin luboonni koo ergamoota koo warra lafarraati jedhe caafamee jira. Kanaaf jechi ergamaa jedhu kitaaba qulqulluu keessatti waa sadii ibsa. Tokko ergamaa Waaqayyoo isa qulqulluu isa waaqarraa, lama ergamaa isa xuraa'aa ergamaa daabiloos, inni sadaffaan luboota waaqarraa warra lafarraa ergamaa jedhamu. Geggeessitoonni waldaa kiristiyaanaadhaa ergamaa jedhamu. Fakkeenyaaf malaaka tsahaay akkuma jennu, malaaka gennat akkuma jedhan isaan kun ergamoota inni jedhu sun geggeessitoota waldaa kiristiyaanaati jedha. Yohaannis abbaan wangeelaa mul'ata isaa keessatti ergamaan bataskaana Efesooniif akkana jedhee caafe jedha. Geggeessaa sana luba jechaadha malee ergamaa isa waaqarraa miti jechaadha. Kanaaf jechi ergamaa jedhu hiika sadii qaba. Tokko isa waaqarraa, lama ergamoota abboota keenya luboota, ergamaa xuraa'aas in ibsaa jechaadha. Egaa ergamaan waaqayyaanni waaqarraa sun akkuma dhufee bishaanicha eebbisee baarrakee namni keessa seenee fayyina foonii akka argachaa ture har'a kakuu haaraa keessatti immoo qixxaasaa guddaadha. Bishaan eebbifamaa kan jennu san ergamaan waaqayyo luboonni in eebbisu, ittiin nu xammaqu, fayyina fooniif lubbuu arganna. Mucummaas ittiin arganna. Kanas caafamee jira waan ta'eef jechaadha. Egaa keessumatti luboota kakuu haaraadhaaf kennaan kenname cimaaf guddaadha. Keessumatti mee yaadadhaa wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoomsa 16 irraa kaastanii, wangeela Maatewos boqonnaa 18 irraa kaastanii, wangeela Yohaannis boqonnaa 21 irraa kaastanii yoo dubbistanii ilaaltan maal jedhaanii? Yoo sen nama kanarraa cubbuusaa hiittan anis waaqarraa nan hiika. Hin hiikamu yoo jettan ani immoo waaqarraas hin hiiku nanidha malee jedhee caafamee jira. Kanaaf aboon isaaniif kenname guddaadha. Karaa isaanitti cubbuu namarraa hiikan karaa baay'ee kenneeraaf. Tokko fannoo isaan eebbisanii, lammaffaa bishaaniin cuubanii, karaa adda biraa immoo kadhannaan isaan gochuudhaan cubbuurraa nu hiikanii nu fayyisuu ni danda'u, dhukkubarraa nu fayyisuu danda'u
dibata dibanii nu fayyisuu danda'u jechaan. Kanaaf ergamaan Waaqayyoon eebbisa gaafa jedhu har'ammoo akkana ta'uusaa akka hubattan hin barbaada. Karaa adda biraa gooftaan gara namicha kanaa dhaqee maal jedheeni fayyuu ni barbaaddaawoo jedhe. Maal jechuudha amma kun? Beekamaadha kunoo. Akka inni fayyuu barbaachacha dhaqee beekamaadha. Maaliif akkasitti hin jedhe? Mee kun maal nu barsiisa? Har'a wasirraa maal barra? Fayyuu ni barbaaddaa jechuun gooftaadha. Eeyyee fayyina barbaacha kan achi na ciisaa ture. Namoonni baay'een fayyina barbaachachi dhaqan akkana jedhee gaafachuun isaa garuu Waaqayyo wanta nuuf godhu fedha keenyaaf amantii keenya irratti hundaa'ee ta'uu isaa agarsiisa. Waaqayyo wanta nuyi barbaanne waan nuyi itti himanne irratti hundaa'ee nu kenna. Waa'ee isa kanaa duraan dursas kitaaba seeraa keessatti wanti barreeffamee jira. Mee seera keessa deebii boqonnaa 30 lakkoomsa 15 irraa kaastanii olaaltan akkas jedheen jiruure. An fuula kee dura waa laman siif kaa'e kan jaallattu keessaa filadhu nuun jedha. Fuula kee dura waa laman kaa'e. Innis bishaaniif abiddan kaa'e. Ifaaf dukkanan kaa'e. Eebbaaf abaarsan kaa'e. Du'aaf jireenyan siif kaa'e. Ati kan filatte filadhu jedha. Jaran har'as fayyuu ni barbaaddu. Fayyuun barbaaddu tanan eeyyee jedhaati hojii fayyinaaf singa hojjedha. Karaa fayyinaarra deemaa. Amma saafaa akkana nama gubuu keessa inni kaan iddoo kam waan biraa hojjechaa jira. Dhimma isaati. Isaaf guyyaan jira. Isaaf firdiin jira. Nu waa'ee isaatti naaf hundannu. Yaadadhaa nutiin soomnaa barattooti kee maan soomanii jedhan gooftaadhaan. Kanas hin nuti abbaan barbaade soom abbaan barbaade ati gabii fayyuu barbaadda. Fayyuu barbaadda taanaan faarfadhu. Fayyuu barbaadda taanaan soomii kadhadhu. Fayyuu barbaadda taanaan nisaa galii qurbaana fudhadhu. Fayyuu barbaadda taanaan seera Waaqayyoo eegi. Fayyuu barbaadda taanaan dubbii Waaqayyoo dhaga'i itti hojiitti hiiki. Ija bareedaa 30 60 dhibba dagadhu yoo diddee immoo dhimma keeti. Dirqama miti jechaadha. Fayyuun barbaaddan kana ibsuudhaaf jedheeti. Kan nama dhibu namichi kana gooftaan gaafa kallattiidhaan fayyuun barbaaddaa jedhee gaafa gaafatu deebiin namichaa maal ture mee warra hubattan? Kallattiidhaan deebii laateera eeyyee jedheera. Maal jedhe malee eeyyee hin jenne maal jedhe elaa yaa gooftaa kun nama nabe jechuun maal barbaade sitti fakkaataa jiran dibdaadhaan gaafa hiikan tokko gooftaan dargaggeessa cimaa waggaa 30 waan ta'eef qabee keessa na buusuu danda'a jedhee yaadeeti. Karaa adda biraa immoo gooftaa faana kan jiran dargaggooti baay'eetu jiru namoota baay'eetu jiru isaan keessaa nama lama naa ramadee yookaan tokko naa ramadee akka isaan torbeessa dhuftutti keessa na buusan hin barbaada jechuu barbaadee ta'eedhaan dibdaan. Garuu deebiin gooftaadhaan mal fayyuun barbaaddaan utuu eeyyeedha ta'e waan biraa ta'a ture. Inni garuu zuriyaa ximximii deeme ganaa kan biraarra deeme. Kanaaf gooftaan immoo gabaabsee maal jedhan siree kee baadhu beenutti hin jedhamu makan. Jarana naman dhabe jedhe naa qabadhaa qabxii kan naman dhabe. Nama dhabuudhaan namni miidhaman baay'eetu jiru. Nama dhabuudhaan kan miidhaman dandeettii qabu, qabxii olaanaa qabu, barumsa qabu. Garuu nama dhabanii nama isaanii dubbatu dhabanii dhugaa qabu dhugaa isaanii kana nama isaaniif ibsu dhabanii daanyaa dhugaa dhabanii abbaa dhugaa dhabanii waajjira keessatti nama isaaniif dhugaa isaanii beekutu dhibe nama dhabanii mana qorichaa keessa gaafa dhaqxanillee inni nama qabuuf nama hin qabne garaa gara. Achi keessa nama qabdu utuu manaan bahin kaarriin sinii ba'a. Arrumayyuu taraa siin eessisan. Utuu inni dhukkubi isaatti hammaataan jiru inni nama qabu dura akamamee ba'a nama qaba achi keessa. Nan sobee immoo dhugaadha kun. Naman dhabe jedhe. Lafa gabaati kan nama dhabe jira. Waajjira keessaa kan nama dhabe jira. Mana barumsaa keessaa kan nama dhabe jira. Waajjira keessaa kan nama dhabe jira. Waldaa kiristaanaa keessaa kan nama dhabe jira. Naman dhabeen baay'eedhaa sinii fanniisa. Karaa adda biraa siree kee baadhuu kee ittiin jedhe. Battaluma sana siree isaa baadhatee sokkee jedha. Asirratti waan hubadhaa. Siree isaa baadhatee sokke. Guyyaa sanbat duraa ture. Guyyaa sanbat duraa waa baachuun hin danda'amu ture. Baadhatee gaafa inni kawaa Yihuudoon immoo argatan. Maaliif sanbat duraadhaan siree baatta? Siree sanbataan baachuun iyyamamaa miti jedhan. Namicha sana fayyiseetu baadhu naan jedhe. Eeyuudhaan maqaa isaan beeku jedhe. Nama hin gaddisiisu. Nama na arsuu maku.
Anakka kootti jecha kana gaafa ilaalu baay'ee na aarsa, baay'ee laphee kootti na bu'a. Akkamittiin Waaqa isa fayyise nama waggaa 38 siree dhukkubaarra ciisaa ture fira dhabe naman dhabe jedhu har'a gaafa isa argatu achitti sirratti gate dukkan buu ture. Akkamittiin isa dhiisee maqaa isaa yoo adda baafachuu dadhabe jilbeenfatee sagaduu dadhabe oyyaa isa qabeetti boo'ee galateeffachuu dhiise akkamittiin dhiise tokko. Kan akkasiin jiran yaadu. Kan akkasiin jiran yaadu. Jiru amma anumaaf sin keessa mayoona olmaa Waaqayyo nu ole kan irraan fane daarii hin qabnu. Lafa Waaqayyo nu kaas lafa ni fide nu dhaabe gochaan ni kan nu godhe kan irraan fane harrayyuu addunyaa kana keessa ammas as keessa jiraachuu dandeessu ta'a. Maaloo olmaa Waaqayyo yaadadhaa. Sanama fayyisee wallaaluun, sanama uume wallaaluun, qoricha ofii wallaaluun, abbaa ofii wallaaluun, haadha ofii wallaaluun adaba guddaadha. Achumaan irraa baradhaa kan isinii fannise. Balleeffadhaas. Amma jiraattanitti ijoollee. Amma jiraattanitti maatiiwwan Waaqayyoo, abboota koo, harmoota koo, obboleewwan koo. Waaqayyoon hin irraanfatina, Waaqayyoon hin dhiisinaa. Waaqayyoon himnee sadanna. Badanaatti siree sana baachuu natti afeeraatti digatee deeman ture. Yaadadhaa jecha qulqulluu Phexros. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoomsa 60 kaastanii olaaltanii gaafa hundumtuu dhiisanii gooftaa dhiisanii deemanii. Sinisin deemuun barbaaddu gaafa gooftaan ittiin jedhu si dhiifnee eessa dhannaa jedheem jecha cimtu. Si dhiifnee eessa dhannee jiraannu si malee jiraachuun hin danda'amu. Ati jireenya baraa qabda. Si malee oolanii buluun hin danda'amu. Rafanii dammaquun hin danda'amu. Si dhiifnee eessa dhannee gooftaa dhiisee eessa dhaquudhaaf keessicha baate. Maatii taanaan kala jibbaniiru. Innoo hin tuffanne illeedha. Hin tuffanne. Siree kana roggaame qaciise. Foolii qaba, ajaa qaba hin jenne. Mi yaadadhaa nama waggaa 38 ciise. Nama waggaa 38 ciise miti. Nama ji'a 3 mana kee ciise. Fooliin isaa maal jedha? Jedha. Waaqaaf jedhaa warri beektan jedha. Amma garuu nama amma kana ciise. Hin tuffanne gooftaan, hin ajeeffanne gooftaan. Siree kee baadhu gale. Jechuma isaatiin siree kee baadhu gale ittiin jedhe. Jarana asirratti abbootiin maal jedhanii akkaataan fayyisu gooftaadha dinqiidha. Yeroo biyya lafaa kanarra ture akkaataa sadiitti nama fayyiseera. Jecha isaatiin fayyiseera. Harka isaatiin qabee fayyiseera. Uffannaa isaatiin fayyiseera. Kan biraanis jiran uffataa'u. Naa qabadhaa ishee kanatti dhuunaa booda. Jecha isaan fayyiseera. Siree kee baadhu gali. Harkaan ittiin buune. Harka isaanis fayyiseera. Eenyuun Barxalimoosiin. Eenyuun Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 irratti mucicha san sa'aa dawgaa dhalata san. Yoskina ammoo wayyaa isaatiin fayyiseera. Karaa adda biraa Waaqayyo biyya lafaa kana gubbaa yeroo ture nama tokko baay'ee fayyise. Nama tokko. Fakkeenyaaf Niqoodimoosiin tokkotti lallabee fayyise. Wangeela Yohaannis 3. Karaa adda biraa dubartii biyya Saamaraawii san tokkoffaa isheetti lallabee fayyise. Isheen immoo adda sana adda ofii ta'e booda nama 2,500 fiddee akka isaan fayyadan taasifte. Karaa adda biraa Matsaaguuyin tokkichuma kana fayyise. Tokkicha kana garuu 1,000 fayyise. Nama 5,000 jecha isaan fayyiseera. Biyya lafaa kana gubbaa yeroo ture nama tokko hin tuffanne. Nama tokko hin tuffatinaa jechuudhaaf. Nama tokko hin tuffatinaa. Nama tokko fayyisuudhaaf jabaadhaa. Dhimma kadhadhaafi jechuudhaaf. Keessumatti abbootii luboonni tajaajiltoonni waldaa kiristiyaanaadhaa nama tokko hin tuffatinaa jechaa isaati. Namooti baay'inam yoo baay'atan malee addaraashee guutan malee jedhu. Nama tokkoof iyyuu gaddaa. Isinis waldaa kiristiyaanaa keessatti guyyaa zikirii guyyaa kan ara namni jiru ta'e lallabanni isinaa nama tokko fayyisaa. Namni tokko kan biraa fayyisuu danda'a. Kan jedhu achumaa irraa barta. Karaa adda biraa amma gaa namichi kun akkaataa kanaan gooftaan siree kee baadhu galittiin jedhe. Haa ta'u garuu namichi kun gooftaa irraanfate. Karaa adda biraa seenaa kanarraa maal barrachumaanii siree kee baadhu gale jennaan sireen sun siree sibiilaati. Baay'ee ulfaatu. Siree sibiilaati. Siree sibiilaa kana baatee ka'e. Karaa adda biraa seenaan kun maal nu barsiisa? Atis ishee si baattee addanaan si geesse hin irraanfatinidha. Baadhuti immoo taraa kee. Sireen sun taraa ishee baatte. Siree sana taraa isaa baate inni immoo deebise.
agartanii jarana haadha kee ishee ji'a sagalii bulticha garaatti baatti immoo deebisii baadhu. Gaafa isheen dulloomtu, gaafa isheen dadhabdu, gaafa isheen dhukkubsattu baadhu. Abbaa kee baadhu gurbaa. Sa oolmaa sii oole sa si guddise fira kee baadhu. Waldaa kiristiyaanaa ishee si guddiftee deebisee immoo baadhu. Oolmaa ishee baadhu. Barsiisaa kee baadhu. Kabaji. Barsiisaan abbaarra caala waaqa lammaffaadha waan ta'eef. Sa si barsiise qalama biyya lafaan mana kiristiyaanaa keessatti sa si barsiise sa si guddise sa ayyaana sii baay'ise akka daaqunii taatu akka luba taatu sa si taasise akka qurbaana fudhattu sa si taasise kabaji barsiisaa kee. Cubburraa kan si hiike abbaa libsaa kee kabaji. Ulfina laadhuuf taraa keetii immoo baadhu. Gaafa jiraattu gaafa waa irra geessu gaafa nama guddaa taatu gaafa sii darbu baadhate immoo taraa kee jechaadha. Karaa adda biraa dhugaadhumatti maatiiwwan Waaqayyoo amma gaa kanan isinitti mudhuma irratti nan gabaabsan dheeressuu seenaa kanarraa waa baay'ee barra. Tokko obsa sirraa barra. Obsa. Namichi kun waggaa 38 ciise. Mana tonqaa hin nanne. Gaarummaa qaba sitti galateeffama. Mana waa beekaa hin nanne. Mana waaqa tolfamaa warra waaqa isanii hin nanne. Tureema Waaqayyoon eeggate. Atis turi Waaqayyoon eeggadhu. Faarsaa 144 faarsaa 144 gubbaa irratti akkas jedha. እግዚአብሔር ለታገዙት ቸር ነው jedha. Dhugaadhumatti Waaqayyo warra obsaan isaa eeggataniif inni arjaadha. Inni isaaniin galateeffata. Waaqayyoon obsaan eeggadhu si galateeffata Waaqayyo. Karaa adda biraa Matsaafa Fakkeenyaa 27:18 irratti namni obsee biqiltuu balas eeggatu firee ishee irraa nyaata. Namni turee gooftaa isaa eeggatu ni kabajamaa jedha. Jarana biqiltuu tokko dhaabnee waggaa 6 waggaa 7 booda eegnee turraa firee godhanna. Firee ciranna obsaan eegganne. Akkuma ta'e atis gooftaa kee eeggadhu. Waaqa kee eeggadhu in kabajamta. Ulfina argatta. Waa'ee maalii barattee waan hojii dhabdeef waan gaa'ila dhabdeef gaa'illi milkaa waan hin deemne gaddee bu'aa waan dhabdeef kan biraa waan dhalalee dhabdeef turi Waaqayyoon eeggadhu. Dhukkubsattee fayyina waan dhabdeef gamaa godhatti hin gorin turi Waaqayyoon eeggadhu. Abbaan qorichaa isa namni turee isa eeggateen fayya. Matsaabuun waggaa 38 turee eeggatee fayye. Iyyoob waggaa 38 eeggatee fayye. Turi Waaqayyoon eeggadhu. Garuu namni har'a ji'a muraasa yoo ciise sababa tarreessuun jalqabuudhaatu. Warra waldaa kiristaanaa kunoo namaan kadhatanii lafa namaan beekanii warra akkasii akkasii jedha. Ela kitaaba qulqulluun kan jedhu kan dhukkubsatte manatti waammadhu jedha. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 5:13 irraa kaase kan dhukkubsattu manatti luboota waldaa kiristaanaa manatti waamsifadhu jedha. Manarra hin deemnu nuti. Abbaatu waamsifachuun amantiidha. Akkas jedha beekaa. Kiristoos iyyuu biyya lafaarra waggaa ture manatti gaafa waammatan naqaa ture jedha. Ajajaa dhibbaa laalaa manatti waammate hin naqe. Karaarra tura qaayiruu fayyise iyyuu malee. Iyyaaroos manatti waammate. Baay'ee saasrii kaasuun manatti waammatanii jedha. Kiristoos iyyuu ofiisaa waaqate amantaa kee ilaala. Amanannaa kee ilaala. Manatti waamsifadhaa yeroo dhibee keessanii. Kana sababa goota hin deeminaa sababaan fayyuu hin danda'amu. Tura Waaqayyoon eeggadhaa. Waaqayyo guyyaa qaba kan jedhu irraa barra. Raajiin Baaqoom boqonnaa 3:16 irraa kaastanii dubbistanii yoo ilaaltan akkas jedha raajaa Waaqayyoon Baaqoom. Biqiltuu ani dhaabee yoo firee naqachuu dhiisanii tortoonanii irraa harca'an iyyuu saawwan koo ari'anii dhaluu yoo didan illee yoo maal ta'e iyyuu tureen Waaqayyoon eeggadha kan akka Waaqayyoon jiru jedhe. Tura Waaqayyoon eeggadhaa. Galaatiyaa boqonnaa 5:22 irratti ija hojii afuuraa 9tu jiraa jedha. Sana keessaa tokko obsa. Kiristiyaanni obsaa isaan beekamu. Aariifattee bitaa mirgaatti hin gorin. Waaqayyo Iyyaasuudhaan akkana jedhe. Bitaatti hin gorin, mirgaatti hin gorin, teellaa kee hin millatin. Akka Musee wajjin teesse wajjinan ta'a fuuldura kee ilaalii deemi jedhe. Kanaaf bitaa mirgaatti hin gorinaa.
Egaa oolumaa galatti kan nuti ilaallu obsa qabaachuudha waan ta'eef biyyi lafaa kun immoo biyya rakkinaati, biyya qorumsaati, biyya argatanii dhabaniidha, kabajamanii salphataniidha, kan biraan kan nama mudatu waan ta'eef turaa Waaqayyoon eeggadhaa. Warra turanii Waaqayyoon eeggatanii ajaa'iba addaatiin fayyan Waaqayyoon waa taasisu. Inni Matsaaguu hin millate Waaqayyoon waa millatu. Karaa adda biraa sirraa maal barraanii karaa itti gooftaan fayyisu ajaa'iba ta'uusaa ilaalla. Akkaataa itti gooftaan nama fayyisu ajaa'iba ta'uusaa karaa gurguddaa lamaadha kan ittiin gooftaan nama fayyisu. Tokko kallattiidhumaan, lammaffaa alkallattiidhaan. Afaan Ingiliffaan direct and indirect በቀጥታ በተዘዋዋሪ kan jennu yeroo baay'ee addunyaan keenya kan inni beeku Waaqayyo kallattiidhaan fayyisaa beeka. Alkallattiidhaan garuu hin beeku. Alkallattiidhaan fayyisa Waaqayyo gaafa jennu mee maal jechuudha kan jedhu laalla. Tokko sabalarra bulee, biyyoo lafaarra bulee, huccuu yookaan carqirra bulee, gaaddidduu qulqullootaatiin, fakkiidhaan, dibata qulqulluudhaan, ibnatiidhaan, awwaara mana Waaqayyoo keessaan, biqila mana Waaqayyoo keessaan Waaqayyo fayyisuu hin danda'a. Amma Waaqayyoon numti kallattiidhaan Matsaaguu'iin ka'i jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irratti waan ajaa'ibaa agarra. Mucaa gurra qaba, funyaan qaba, afaan qaba, nyaara ijaan qabu, iddoo ijaan qabu, boolla ijaan qabu. Ijas hin qabu. Hin dhalatee jedha Yohaannis 9 irra. Mucaa kana gooftaan gaafa fayyisuudhaaf alkallattiidhaan fayyisa. Ancuba isaa lafatti tufe. Biyyoo lafaa kana quba isaan boocceessu, quba isaan fuudhe, iddoo ijaatti nibe, dhaqi bishaan Saaloomitti miicadhu kottu yookaan cuuphadhu kottu jedhe. Jarana utuu limmoon ittiin bu'iin, maqasiin ittiin bu'iin, millaacin ittiin bu'iin, iddoon ijaas uumamee, agartuunis kennamee fi nyaarri ijaas, baalleen ijaas uumamee argaa dhufee jedha. Yohaannis boqonnaa 9. Kun alkallattiidha. Hin danda'u ture. Hin danda'a. Maal jechuu barbaadeet silumayyuu biyyoo lafaarraa kan tolche ana waaqummaa koo beekaa natti amanaa jechuu barbaadeeti. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Kanaaf alkallattiidhaanis Waaqayyoon fayyisaa gaafa jennu kanaadha. Karaa adda biraa inni guddaan dhumarratti waan dubbadhe ani gabaabsu Waaqayyoon akka hin irraanfanne of eeggadhaa. Fayyisaa keessa kan irraanfanne of eeggadhaa. Fayyuu ni barbaaddaa. Eeyyee hin barbaadda taanaan qabatti duukaa bu'i biraan hafin. Mee yaadadhaa hojii ergamootaa boqonnaa 3. Waggaa 40 guutuu ciisee jedha. Shiibaa ta'e, naafa ta'e, karaa qulqulluu Phexrosiif Yohaannis maqaa Waaqayyootti dhaanii gaafa fayyisan namni waggaa 40 gulubiinsaa galagalee micciiramee uumame maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ka'i jedhanii gaafa isaan fayyisan gaafa fayyu gara nagahee fayyitetti adeemu jennaan simbiraan fayyaduu qabu. Akkas ture namni fayyina barbaadu. Egaa Waaqayyo oolmaa nu godhe qaba. Oolmaa nu godhe keessatti isinis gooftaa duukaatiin bu'ina. Wangeela Yohaannis 14:12 irratti warri natti amananii wanta hin hojjetu ana caalaa hojjechuu danda'u jedhe. Kanaafuu maatiiwwan Waaqayyoo wanta gooftaan hojjete warri gooftaa jaallatan hojjetaniiru. Kunoo gooftaan shiibaa fayyiseera, innis shiibaa fayyisaniiru. Kennaa gooftaa isaaniif kenneef. Kanaaf gooftaa duukaa bu'aa. Ofii fayyitanii yoo harkaan fayyisuu dandeessu. Inni kan biraan lammaffaa deebitanii cubbuun hojjetanii adda fayyitanii booda. Edda fayyitanii booda lammaffaa cubbuun hojjetinaa. Torbee isa fayyisetti gooftaan mana qulqullummaa keessatti argame. Edda argee booda kaleessa wanta inni jedhe wanta inni godhe dhageera waan ta'eef namicho jedhe kunoo amma fayyiteetta kan caalu akkasitti hin dhufneef lammaffaa cubbuun hojjetanii ittiin jedhe. Xiqsi tokkoon sinii kenna galaa dubbisaa. Qabadhaa xiqsii kana. Hibroota boqonnaa 6. Galaa dubbisaa. Hibroota boqonnaa 6 lakkoomsa 4 haga 7. Akkas jedha. Namni tokko daandiin fayyinaa banamee fi cubbuun isaa dhiifamee fi kan ishee dhiifamee fi edda karaa daandii fayyinaa argatanii booda deebi'ee kan cubbuu hojjetu yoo ta'e akkamittiin deebisuu danda'ama? Balleessaan isaa inni boodaraa kun sanarran caala. Warra akka kanaadhaa warra kaleessa cubbuun isaanii dhiifame dhukkuba isaaniitti fayyanii amma deebi'anii cubbuu hojjetan ammas gara dhukkubaatti warri deebi'an
gara badiisaatti warri deebi'an isaan sunu ilma waaqayyo Yesuus Kiristoos fannoo irraa gadi buusanii deebisanii immoo fannootti fudhanii warra fannisanidha. Fannoo irraa gadi buusanii deebisanii immoo fannootti fudhanii fannisanidha. Guyyaa guyyaatti warra gooftaa fannisaa oolanidha jedhe. Lakkoomsa 7 gubbaa irratti immoo maal jedhe seetanii lafti tokko bishaan irratti dhangala'u bokkaa irratti roobu dhugdee jiitee biqiltuu waaqayyoodhaaf malu hin biqilchitu taanaan baala uraantee qoraattii biqilchitu taanaan lafa sanaaf kan malu gubachuudha jedha. Abiddatu isheedhaan malaa jedha. Akkas jechuun daandii fayyinaa sinitti lallabamee dhageessanii edda fayyitanii booda deebitanii akka booyyeedhaa laaqii keessa miiccattanii kan gangalattan yoo ta'e egaa balleessaan keessan adabii keessan guddaadha. Mee jarana booyyeen bishaan niqata awwaara keessa gangalata. Hin caala moo hin caalu xuriin itti qabatu sun? Hin caala. Akka kan hin ta'inaa nuun jedha. Kanaaf Matsaaguu maal godheeni? Maaliif siree kana baattee deemta gaafa jedhan anuu abbaan abaachise yuun beeku maqaa isaa yuun beeku jedhe. Gaafa gooftaan fannifamu gaafa jimaataadha kan gooftaatti kaballaa cufee sanbata kan na shaarsise siree baadhu deemi kan naan jedhe nama kanaadha jedhee gooftaa irratti darbaa dubbate. Jarana nama fira dhabee waan isa fayyiseef gooftaa kabalaa maal waaqni maalittiin jedha? Sodaa jaraadhaaf jedhee sodaa waaqa ofitti hir'isaa. Sodaa Ayihudootaaf jedhee waaqayyoon sodaachuu dhiisaa. Egaa nama rakkisaa gaafa akkana siniin jedhu har'as namoonni baay'een sodaa abbaa manaa isheetii sodaa haadha manaa isaatii namni waaqayyo isa fayyise dhiisee gooftaa isaa kabalu gooftaa isaa hin jecha hin taane jedhus jiraachuu malarrayu maal? Biddeensaaf jedhee biindaa argatuudhaaf jedhee namni waaqayyoon gad warra abdaan hin qabu. Biyya lafaa kana keessa wanta baay'eedhaaf jedhee namni kan waaqayyoon isarras jira. Haadha Amaanu'eeliin kan arrabsitu jirti. Baala እግዚአብሔርን maal akka ta'e kan hin beekne arras jira. Yaa maatiiwwan waaqayyo gowwaan ta'inaa amma fayyiteetta kan caalu akkasitti hin dhufneef lammaffaa cubbuun hojjetin. Amma fayyitee faarfannaa faarfachaa jirta deebitee sirban sirbin. Amma fayyitee qurbaana qulqulluufachaa jirta amma immoo sabiyya lafaatti hin soorratin kan seeraan hin eeyyamamne. Amma mana waaqayyo keessa teessee dhaggeeffachaa jirta gara biyya lafaa dhattee kan dabalos hin dhaggeeffatin wanta argamee darbu duukaan fiigin faashiniin hordofin. Faashiniin keessa waaqarraati faashiniin kee ergamoota. Amma fayyiteetta kan caalu akkasitti hin dhufneef cubbuun hojjetin. Garuu fayyuu barbaadda? Fayyuu barbaaddu? Dirqama immoo miti. Eeyyee nan barbaada abbaan jette faarfannaa keetti fufi. Eeyyee nan barbaada abbaan jette Iyesuus Kiristoos alfaa oomeegaadha jedhi. Fayyisaadha jedhi qoricha jedhi. Du'aa keenya irrattis jiraa keenya irrattis inni murteessaadha jedhi. Murtii isa dhumaa kennee warra kan isaa ta'e mirgatti fo'achuudhaaf dhufuudhaaf jira jedhi amanii. Akka hojii isaaniitti nama hundumaadhaaf kennuudhaaf jira inni fayyisaadha. Eessatti amanee fayyuu nan barbaada jedhi. Seera waaqayyoo eegi. Waan argattu kiyaa 10 kiyaa tokko waaqayyoodhaaf baasi. Humna kee yeroo kee waaqayyoof kenni. Namummaa kee waaqayyoodhaaf dhuunfachiisi. Galgalaaf ganama kadhadhu fayyuun barbaadda taanaan kana godhi. Akka kana goonuuf kadhannaan dubaroo Maariyaam eegumsaan qulqulloota ergamoota waaqayyoo waadaan tolota warra eegamtootaa arjummaa dhumaa keenya Sillaaseen wajjin haa ta'u. Warra galgalli isaanii bareedee fayyuudhaaf qophaa'anii wayyaa isaanii miiccatanii ergamootaa wajjin hiriiranii maqaa isaa faarfatanii mootummaa isaa dhaalanii waaqayyo nu haa taasisu. Sadhageenya lapheetti nu qabsiisee ija bareedaa 30 60 dhibba naqannee ammas faarfattu maqaa isaa dhaaltu mootummaa isaa akka taanu kadhannaan dubaroo Maariyaam eegumsaan qulqulloota ergamoota waaqayyoo waadaan tolota warra eegamtootaa arjummaa dhumaa keenya Sillaaseen wajjin haa ta'u. Wasbaata